boste utu ada te sura ko batamte boste argat ati garu Facebook abos Facebook in malti good me kan manai mi ani mo sila maina rar super bada tap tap gora me mejo miliyan to ko galli bana silati tap tap aro isinina rar tap ana to dina anjettanu sila man ngai ni madifa koi isin to dina anjettanu sinar gas ba tirim tashi tolina anjettanu ani nana sara kon ka wallahi sabo basato ci yoru batu karbadi nan dubba wallahi ro kon ka ban ani an sere na kon ka ban wallahi wata ko ta kan fakki su juro ani dugaran dabba da wante eshi ummata funduratan si gaafadha no meri live kanarraa baate deemne keessoodhaan akka haasofnu tolina jetta si dura yuna mame ka jira la ina la dugar inda an lagay an akka abdiitin si gaafadha imbata wallahi sobwan ina sawan malif naka wanan jiri fan kap sob nana kaila me fetti zinnash tu dura natti dufte isina duba isitu gara goda sa gafa jar ka ba gafa macara sha sa isan mami tutu kristanu ma ga jinjir su wa unda shi beka isida ni tasabba saati sada yo hatte ge tu si ti amma saati amma dage semiti wallahi yani so beyan nama fula bituda nam ba ishi sinjere bodde mi sinjere dage sirra ka su di dumuti la godis jechuuni ela numeri ambar an nama wadanu kesrar be anumurin ko refu ka di demi torwa garu wallahi cinki dan warga an neka an nama cinki dan kesa darbe garu waund of san kesa darbe tari arra akan mati oradde ilmu warga detas gabay jira dugode garu garafun ratis wamba yer gudan denja wantan ariti dan balle se baye tujira ariti dan yeron aru wandan murtese wana murtese nan gati gurgudda baye kafale rabektan gati gurguddan kafale sunimo amma jirenya korat dibba baye na jala fidir ari kes jirta tawranda ari sunimo arra gati kafal suranda wante fi ari kes na cabsu dandenya yero wali kenne ela rage fadoti lan min sobwana akana ode fanno kabut atif kennan jalalle wadi wal futu jedani wandan wal bara kabdu kanammo nan nage jette sirra wonta nage injuru sirra wonta nage injuru ani lidian protestanti turte isidan wal jallanne ogga bara kuma lama sagal ra ka se wajini jirata turre jalladan kuma lama fi sagal sana boda kuma lama kuda to kolfun no way kuma lama kuda sadi mu kuda afrol fune churani lidian bitala ko sa yara ogga shani wolo jini jiranne sana gidduto lidia da wollolla nan rukute fa lidia nambo ade bisi of jikodi lidia na magati bati mal silan nage sochu nambo rukute ke malif namme jallatu ini nafta nama sanatti ini naftu tanan duguma injallattu jechuudha micha sanati sigale yo ini naftu ta'e duguma injalla amma fakkeenyaaf inaafaan tarii inaafaan wali lama amma fakkeenyaaf an liidiyaan eeyyama koo malakkasii mana kana keessa gadi baatuun barbaadu iddoo isin nan orrofa bakka waan isin gootu nan gaafadhaan maaliifi bakka nama haadha manaa koo laalu isin barbaadu waan biraa akkatti dubbatu isin barbaadu sigale tarii ati waa shakkitee ta'uu danda'a innati shakkite sun immoo dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a akkuma ati immoo isi shakkite waan biraa jettus immoo isinis immoo si jaallatti yoo ta'e isinis shakkuu dandeesse jechuudha kanaafuu aariidhaan ituu murteessuu baatte baay'ee gaariidha aarii waan baay'ee nama jalaa balleessa kanaafuu yoo rakkoo jiru waliin dubbiidhaan haasoftee murtee ati ammas ila feesbuukii siin deebisu wallaahi jetti suni aariidhaan murteessite jechuudha ituu aaruu baattee mucaa dhuguba jaallate ta'e sooshaal miidiyaan isiniif galata sooshaal miidiyaa irratti ol bartanii garuu sooshaal miidiyaa irratti ol bartanii immoo itu namni danuu sinii gammadee jiru sooshaal miidiyaadhaan immoo gargar ba'uun qabdan maaliif mucaan kana baay'ee nama baay'eetu dinqisiifatanii alillee akkasuma numeeris illee baay'een reaaktii ati marfee sanaan fudhattee sooshaal miidiyaa kanarraa arga baateen ana abdiitu dhufee keessaan si dubbisee si wal bara jechuudha. Isin nama fuulduratti waan akkana gootanii kaatanii aniif liidiyaa likkii walitti himna takkaa garuu aniif liidiyaa wal lollee amma ilmoo tokko argannee jirra takkaa namni tokko jaarsummaa koof liidiyaa dubbatee hin beeku. Aniif liidiyaan wal lollee anaaf liidiyaa taraarama. Ganama yoo wal lollee guyyaa lama wal lollee bakka dhiiseen bahaa ganama manatti dhufee laa kana nyaadhu ittiin dubbadhu nan rafaa nan kaa nan bahaa sana boodoo yookiin gaafuu guyyaa sadaffaa siree irratti araaramta jechuudha.
wal'in walammatta yookiin mucaa keetii si araarsaa. Kallattiinuma kamiinuu wanti si araarsuun dhufaa jechaadha. Jaarsummaa dubbatatta taanaan bultii kee keessatti jaarsummaa dubbatatta taanaan iccitii kee dabarsitee namatti maartaa jechuudha. Iccitiin kee dabarsitee namatti eenyuun haa ta'u iccitiin kee sun bakkee jira jechaadha. Ati ilaal dhaggeeffadhu. Nama guddaa akkamii haa ta'u, sheekii akkamii haa ta'u, qeesii akkamii haa ta'u, namni kamuu waa'ee dhiirsaaf niitii nama uffata tokko taaptaabii goraaf nama uffata tokko uffatee wajjin bulu gidduu namni biraa dubbachuun qabu. Jaarsummaa hin ta'u. Ati jaarsummaan haadha manaaf abbaa manaa gidduu dubbatame jechuun bultiin gaafa sana diigame. Wallaahi billaahi na dhaggeeffadhaa. An bultii keessatti waggoota muraasa dabarsus inuma diigama jaarsummaan dubbatamna bultii keessatti. Maaliif faayidaadhuma hin qabu bakka jaarsummaan bultii keessatti. Ofii keetiif araaramuu qabda. Walloltii wal tumtee wal garaftee illee ofii keetii araaramuu danda'uu qabda malee jaarsummaan dubbatamuu qabu. Anis immoo yooman inboksiisin fuddee deeme iccitii keessoo keessanii akkasinatti hin ta'u barbaadu. Iccitii keessoo keessanii tun taane abdi qoroo kan dhufe kalatti waan ta'e keessaan barreessi. Hin araaramta. Dhugaa jiru dubbattee hin araaramta. Maal rakkoon qabu kanas kabaja keessin keessaan dubbannaa inshaallah. Inshaallah kabajamii galatoomi ulfaatu ba'uu dandeessaa ishee. Eshi kenna. Ani rakkoon qabu abdii. Ani wallahi rakkoon qabu. Ani dubbii sana fedha waan ta'eef dubbii sana baruu barbaada waan ta'eef ani wallahi rakkoon qabu. Bakka kanaafuu ani sa'aatiin gaheera waan ta'eef annan kaa abdii muktaar. Kanaafuu hin haasofnaa miiseenjara kee miiseenjara koo qabdaat kenna. Facebook kan gaddan banaddeemee annoo godhees gaafadhaaf yeroo kuufamu inshallah. Okay. Miiseenjara kee kan jarri mubaarik musammaa fa maxxansaa turan sana miti? Na maxxansee wallahi mubeen argine Abduuseen na maxxanse Abduusee jala laal sheer na godhe Abduuseenii. Okay. Okay, dakka dhaqeetan si ilaala. Ati amma bahe anis sa'aatiin geera nan ba'a waan ta'eef keessaan dubbannee numeeris nan galcha. Sadan keenya dhimmicha finnee boru yookiin iftaan gammachuudhaan immoo ol baana feesbuukiin keessi deebi'ee nagaanis isin gidduutti uumamee hin deebisna inshaallah. Abshirii isin barbaada. Wallahi feesbuukiin angoomu jammaa maallaqa biizinasii fayyadamaa uummata ittiin gargaartaa namoota ittiin quunnamtaan isaa mitan kasmaraa islaamummaa kanan baradheerraa achirra maxxansuu malee waan hin taane waa'ee siyaasaa maxxansanii alhamdulillah. Ergan Islamummaa fudhate waan akkanaa dhiiseeraan. Innaa anna gube maayilli seete abdii dhugaa bichaan barbaada. Sababiin mucaan kun akkana na godhee maali? Mucaan kun baruudhuun isaa miidheeyyuu maaliif akkana na godhee akkinarraa kutaa? Kan jedhudha wasiigalee namni gaafa walitti dhufu nama amantee waa baay'ee namatti matta. Isaatu na guba malee wallahi wannoon na gubaan jiru ana. Feesbuukni na gubaan jiru yoo fedhe fudhachaa rakkoon qaban. Injin qabu feesbuuk qabna. Aan gurbaan kun na kabajaa. Anis nan kabaja nan jaalladha silleen akkasuma nan amansiisaanii gurbaa kana ati laayivii kana cufii bahi harrakkoo keessan hunda nan fura inshaallah rabbii gaditti yoo barbaachisa ta'e nama jabaa tokko dabalannaa yeroo dabalannus immoo waan nama fuulduratti waadaa sii galu waan rakkoo keessanii waa tokko naasofnu jechuun waan iccitii keessan iccitii nama lama gidduu inaasaamu bakka namatti hin tolu garuu nuti sobnee sin araarsina sobanii nama walitti naquutu dhoowwama malee sobanii nama araarsuun hin danda'ama waan ta'eef sobeetuma sin araarsa ga'ani maalan godhaa miti. Waliin lolle wallahi waliin lolle waa wallahi lola qabna hayya rakkoon qabu. Lola qabanii barabduu lola qabu. Abshir bakka bahii sana booda hin haasofna ishii atamma laayivii irraa bayanis nan ba'a waan ta'eef keessaan haasofna amma miiseenjaraan siin dubbisaan bahe. Ayyaa. Okay. Turi dengadda jala taa'e. Wallahi shiriyaa dinnaa dawwal. Siin dawwal Nama miidiyaa kana abbaa fedhetti mubaarik natti meera natti dawwal. Abbaa fedhetti yoo dawwalatti hin argattu jedhiniin jedhin zinnaashiinis. Maaliif? Ergasii yeroo wallolle yeroo waan online raabade ijoollee kanatti dawwalatti maa jiratti ni manne. Wallahi daqiiqaan gawanitu ijoollee kanatti na himatte nan kennaafin jedhe. Isa immoo maa tiktokii koo fuula feesbuuka koo hattee maal saa himi jettu sababa isaa innachumatti. Misira hunda hin ishee. Laana inni kun waan ijjan. Dubbadhu anis dubbii haqisa numeer narra siin godhini sirra siin godhu. Aan gowwaa miti kana waa hunda sirratti hojjetu yaasa'u. Wallahi naasa'u. Wallahi naasa'u. Dubbadhu wallahi. na dhaggeeffadhaa qaba.
Na dhaggeeffadhaan immoo waan sin gorsa akka obboleessaatti immoo na dhaggeeffadhaa. Ilaa tarii isin lamaan mee taaptaabii godhaa hundumti keessan isin lamaan waan isin asirratti ilaal isin lamaan amma waan asirratti haasa'uu hin qabnetu jiraachuu danda'a. Iccitii qabaachuu dandeessu. Maybe ilmoon namaa waan waliin dubbataanis wanta hin beeku jiraachuu danda'a. Kanaaf waan hunda asirratti dubbachuun hin barbaachisu. Wallahi hakkii tokko isinitti himaa. Dhaggeeffadhaa. Wallahi wa rabbal ka'abaa an kenna. Dubbatu rakkoo qabu. Ani lola waliin qabnu baraatti osoo lola qabaanne okee sabbi jedhetu namni fudhatee achiin kutaa. Namni saaphi siyyuu saatii sana utuun arge jechuudha. Saatiin miidhagina kana jiru sana. Feesbuuka sana online irraa footoo samaara kaa'in online irraa balleessuu wallaale. Numeer barisa miti kan na arsaa jiru. Ani garuu waa baay'ee si biraa qaba bar waa baay'ee sitti madde waan garaa kiyya ofii olitti situ beeka waa'ee kiyya garuu ati maali miidiyaatti dhuftee dubbatte ree? Hin barbaadu miidiyaa hundumaa furmaatan godhu kaa. Ofiin numeeriin qopheessaa. Maaliif wallaa'ee fudhanni jechuudha. Asaalmoo namaa dubbannaa inni kun dhaggeeffadhaa kenna numeerratti dhaggeeffadha kuni onlaayiniidha tokkoffaa onlaayiniidha lammaffaa laayiviidha isin bira nama kuma olii 2,000 jiraachuu danda'a ana bira nama 650 jira kun namni waraabee sin dabarsuu danda'a seenaan jira lafan kaa'atina yoo wal loltan rakkoo yoo qabaattan rakkoon keessan immoo inni kama rakkoon inni kamne kamoo hin jiru uummanni miiliyoonii tokko ol wal fitee Tigiraanii fi mootummaan araarameera. Kanaafuu rakkoo jiru ani isiniif hin fixaan abbummaadhaan fudhe. Kanaafuu asirratti waa tokko naa seenaa. Lola takka hin qabnu bar. Inni immoo feesbuuka koo qaba miti wallahi namaan irree haaya kam nagaadha hin deebisu bar. Osoo beekee nagalateeffachuu ko waan. Kanammoo kana miti waan kana caalu meeqayyuu ana reeda dhabuu koo laalinaa isin harrii dhabuu koo wallahi jaarsummaa irratti tokkoffaadhaan baay'ee nama danuu ari'arseedhaan baay'ee. Kanaafuu haasaa keessan asumatti dhaabaati. Amma an lakkoofsa numeerii qabaa messenjera isaa qabaa isaan isaa lakkoofsa bilbilaa keerraan fudhaa garee waatsaappii ijaaree yookiin messenjeriidhaan ijaaree keessatti isin fudhee deeme isin lamaanuu nan haasofsiisa kana irratti waliin galtu nafaan. Ma abdii lola hin qabnu mujabar wallahi lola hin qabnu maal araaramna mee rabbi jedhe mee lola qabnu mee lola qabna. Jadi dubbat numeri. Numeri. Jeda tima. Itu jera nani sanjuru sini jera itu kalah. Lola kamna mahal kam. Ani sih lola kamna kalau bisa dubbat. No, lak kenna. Kita lagi dubbat nama jera nukidut. Rakkoon qabu ani immoo isumanii kan juntaas dhiidii andaan akka obeessaan joo ta'ee tan rakkoo keessan kana hiika wallahi nanii kan garuu isin kana uummata fuulduratti waadaanaa galaati isin fudheen ba'an ammoo walii gallaa. Lola qabaadhe maaltu innaan sumna rakkoon qabu abdii wallahi garuu lola qabdu bar. Ta'u abdii rakkoo. Innaan sumna waa tokko namni ilmoo namaa gorra eeyyuu. In dubbatame in araaramama tarkaanfiidhaan fudhatame fiteeyyuu maa juntaanii fi in araaramanii jiran namni miiliyoonni meeqa dhume maal akka abbaddu si waa'ee feesbuukiitiif taragaaggaa ta'in haasoftanuu. Namni feesbuukii namni feesbuukii reeyi maambuusa ani sitti fakkaate feesbuukaa jedhee